Tolee, nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Asnaa YouTube bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Hundumti keessanii warri maatinaaf taatanis waaqayyo isinaa eebbisuun isiniin jedha. Warri maatinaaf hin taanes maatinaaf ta'a. Sa'aatii kana immoo waan tokko qabadhee isinii dhufee jira. Kireemii fuula keenya dibannu jechaadha. Warreen finnisa qabnu wanta fuula keenya irratti wanta gugurraacha'e tokko akkamiin akka ofirraa balleessinu jechaadha. Akkamitti akka ofirraa balleessinu wanta fuula keenya irratti gurraacha'e tokko wanta fuula keenya irratti gurraacha'e nurraa baduu didee deddeebee nu rakkisuu nu gubuufaa. Kanaaf kireemiin kun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kireemii kana wal wajjiniin hojjetanna. Kireemii kana waluma wajjiniin dibannaa. Amma narraa ilaaltanii dibachuu dandeessu. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Kireemiin kun kunoo kanadha fakkaata. Ani baay'ee dibadheera amma fixuurra ga'ee jira. Eddanaaf fayyade immoo akkamiin daawwattoota kootiin hojjedhu jedhee isiniif hojjedhee jira. Kireemiin kun baay'ee na fayyadeera naan. Baay'ee fuula kootiif baay'ee na fayyadeera. Baay'ee lafa kanatti baay'ee na gurraachaa ture. Dammoo fuula kootti darbeetu gurraachaa ture. Amma garuu baay'ee na fayyadeera. Shifittaa wanti tokko namatti yaasu jechaadha. Foolii baay'ee sila hin qabneef baay'ee fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada. Dibadhaati ilaalaa fuula keessanitti kunoo haala kanaan dibattu jechaadha. Kunoo akkatti haala kanaan itti dibattu sa'a tokko walakkaa ofirra tursiiftu. Isaan booda ofirraa dhiqattu saamunaadhaan. Iddoo ofirraa dhiqattaniiti guyyaadhaan fayyadamtanii ilaaltu amma ji'a tokko guuttanitti wixxeetii isaan argitanitti jechaadha. Guyyaa tokko dibataniidhaaf namarraa hin badu. Yoo guyyaa tokko dibattanii waan dhiiftan ta'eeti isinirraa hin badu. Amma ji'a tokkootti dibadhaati ilaalaan isiniin jedha. Baay'ee na fayyadeera naanii. Baay'ee fuula kootiif baay'ee na fayyadeera. Kunoo haala kanaan dibattuun. Haala kanaan dibattu yoo isinitti mul'ataa jira natti fakkaata. Haala kanaan. Kunoo haala kanaan dibattu fuula keessan haala kanaan dibattanii sa'aatii tokko walakkaa ofirra tursiistaniit ofirraa dhiqattu saamunaadhaan. Edda ofirraa dhiqattanii booda uumaatti hin dibattanii akkasumatti bultu. Galgaluma yeroo kiraasii keessan deemtanii godhattanii sa'a tokko walakkaa ofirra tursiistanii intinii jettu jechaadha. Kireemii isaa immoo isinitti agarsiisa. Warreen barbaaddanii kunoo kana intiniin isaa immoo kana fakkaata. Kunoo kanarraa dubbifattanii haala kanaatiin kunoo kireemiin isaa akkas fakkaata. Kanarraati ilaallattanii bitattanii dibachuu dandeessuun isiniin jedha. Waan na fayyade tokkoon maaf hin hojjedhu jedhee tanan hojjedhe isiniin jedha. Na jajjabeessaa maatii naaf ta'a, laayik naaf godha, sabiskiraayib naaf godha. Isiniin jechuu jaalladha. Daawwattoota koo warri ilaaltanis immoo laayik naaf godha, sabiskiraayib naaf godha. Maatii ta'a na jajjabeessaa. Wal jajjabeessina. Anis immoo warra maatii naaf ta'an hunduma isaanii jala deemee ilaalee nan jajjabeessa dhaqeenis isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota koo hundumti keessanuu laayik naaf godha. Maatii naaf ta'a sheer godha viidiyoo kana. Baay'ee na fayyadeera itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Kunoo haala kanaan dibattu sirriitti maasaajii gootu fuula keessan. Sirriitti maasaajii gootu. Maasaajii gootu fuula keessan baay'istanii maasaajii gootu. Isaan booda sa'a tokko walakkaa ofirra teessistu. Kunoo kireemiin kana fakkaata. Kunoo kireemiin isaa kanadha. Sirriitti isin hojjechuuf immoo lafanii itti intini jedhutu baay'ee mijataa miti gaasin isin beektu. Kunoo kireemichi kanadha. Isinitti mul'atu ta'ellee kunoo akka haala kanaani baay'ee guddaa miti qodaansaa jechaadha. Kunoo haala kanaan baay'ee itti fayyadameera. Baay'ee wixxeetirraa argadheera isinillee itti fayyadamaan isiniin jedha. Sirriitti maasaajii gootu fuula keessan akka inni isiniif intiniis jedhutti jechaadha. Fuula keessan maasaajii gootu isaan booda sa'a tokko walakkaa ofirra tursiifattanii dhiqattu. Abbaan ariifattan immoo sa'a tokkos tursiisuu dandeessu. Galgala yeroo ciistan sila ta'eef sa'a tokko walakkaas tursiisuu dandeessu. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan fayyadamee faayidaa guddaa irraa argadheera. Fuula kootiif naaf ta'eera. Ho'a kanaaf ho'aaf illee baay'ee na gargaareera. Dura yeroo ho'inti jedhu baay'ee fuulli koo hin danda'u ture. Amma garuu ho'aafis na gargaareera baay'ee. Ho'aafis waan baay'ee irraa argadheera. Fuula koo irratti waa baay'ee argadhee jira. Namni na gugurraaches inni shifittaan natti yaa'es na dhiiseera.
fuulli koo dura baay'ee na gugurraachaa ture hamma garuu bareeda naaf ta'aa jira. Dibadhaa ilaalaa akka fuulli keessan bareeda isiniif ta'uuf hin jedhaa. Akkasiin jaallattan immoo abdiin qabaa koomenti godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib naaf godhaa, maatii naaf ta'aa, na jajjabeessaa. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaatti naa turaa. Isinirran dheeressuun isiniin jechuu barbaada.